hayyee ashama harkafuune kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkasumas kabajamtoonni imaamiltoonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan taatan martu keessan bifa kanaan dhufnee jirra. Gabaan xaafii gabaan barbarree bifa adda ta'eetiin dhiyeessaa jira. Ayyaana sadiitu dhufaa jira jechaadha. Tokkoffaa ayyaana bara haaraa bara jijjiiramaadha. Lammaffaan immoo masqala. Ittaansuudhaan immoo ayyaana keenya ayyaana guddaa saba keenya eenyummaa uummata Oromoo ibsu ayyaana irreecha. Jala bultii irreecha hin dhiyeessina hin rabsina. Magaazana eenyuma keessayyuu kumtaalli 10 kan hin jirre kumtaalli 20 kan hin argamne nu biratti bifa kanaan jira. Ammas galaa jira. Loon sangaa foonii bifa kanaan dhiyeessinee jira. Kanaaf waldaan keenya yeroo marasaa yoomiyyuu waldaa injifataa. Kaayyoon isaas fagoodha. Wacaanaa wacu nu garuu ni hojjanna. Finfinnee keessattis Finfinneen alattis Oromiyaanis Finfinneenis nagaadha. Nagaa qabna nuti. Gonguma dargaggeewwan Oromoo waldaan keenya waldaan dargaggoota Oromoo waldaan dargaggoota uummata kana kan ta'e martusa hin jawwisnu. Nuti hin jawwisnu. Jawwisni kanaan walitti heennuuf jawwisni hojiin isaa idilee jawwisa malee hojii hojjechuu miti jechaadha. Kanaaf waldaan keenya waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akka biyyattii keessatti ijaaramuu keenyatti saba keenya bira geenyee jira. Ayyaanaaf kottaa qulqullinni xaafii keenyattis xaafii diimaa kana fakkaata akkasumas xaafii adii maanyaan haala kanaan dhiyeessinee jira. Xaafii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jennee dhiyeessinee jira. Kottaa gabayyeeffadha. Misir alatti birrii 150 kan ta'ee jiru nu biratti garuu qarshii 100 birrii 10. Abishiin bifa kanaatiin dhimmifamee akaawwamee kan gabaarra jiru jechaadha. Haala kanaatiin baaburri keenyas asuma jira. Achitti innaa gurguramu asitti immoo ni daakama. Haala kanaan daakamee bifa bareedaadhaan qophaa'ee abbootiin minaanii dhufanii kan fudhatan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kana fakkaanna. Dhimma mana jireenyaatiinis wal qabatee bifa bareedaadhaan itti deemaa jira. Egaa kuni ayyaanni hoo dhufe ho'oota horii kan keessatti gurgurruu fi akkasumas waan adda addaa itti boonu. Yeroo ammaa kanatti immoo ganna bifa kanaan itti boqqolloo dhaabnaa jechaadha. Asheeta dharraana jennee gabaan haa kaanu galatooma jabaadhaa horaa bulaa liibanaan ergaa keenya idileeti. Hayyee. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa mul'anni kee bu'aa gaarii sabaaf dhala.